sagalee waaqayyo keessaa hundi keessan macaafa qulqulluu warri baattanii jirtan baafadhaa Roomaa 13:11 kaasee amma 14 akkas jedha maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Yeroo itti dur amanne caalaa amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroon kun yeroo itti hirribaa dammaquun isinirra jiru ta'uu isaa beekaa. Halkanitti sokkee guyyichi dhiyaateera. Kanaafis kottaa hojii dukkana keessa hojjetamu ofirraa fuunee gannee mi'a lolaa isa ifa keessa ittiin hojjetamu hin hidhanna. Kottaa amala keenya tolfannee akka warra ifaa guyyaa keessa deddeebinetti jiraanna malee albaadhummaatti yookiis machiitti allalummaatti yookiis gadhiisitti nama loluutti yookiis weennootti hin jiraan. Gooftaan Yesuus Kiristoos akka uffata sibiilaatti uffadhaa malee hawwa namummaa foonii raawwattanii isas gammachiisuudhaaf karaa hin kenninaa jedha. Harka bal'ifannee kadhanna. Araarri kee kan bara baraati. Ati gooftaa gooftootaati. Dhumaan qabdu darbiinsan qabdu barri kee barri gootummaa kee kan bara baraati. Ati waaqayyo keenyadha. Karaa kee jireenya arganneerra. Aangoo du'aa harkaa baaneerra. Mootummaan si ol nu hin dandeenye. Humna gaanna biratti gooftummaa nu laatteetta. Araarri kee nama nu godheera. Afaa fi du'aarraa qabeenyu deebiseera. Afaan gunnee si galateeffanna. Harka keenya ol kaafannee si eebbifna. Dhugaaf hafuuraan fuula keetti dhaabbannee ameen jennee si galateeffanna. Ati waaqayyo keenyadha ulfaadhu ati. Ati abbaa bara baraa galanni siif haa ta'u. Yaasa du'a mo'attee du'a nu moosistee. Yaasa arfii si ol waraantee nu waraansistee. Yaasa irra dhaabattee nu dhaabdee. Yaasa mo'attee mo'icha nu laattee. Harka nama kanaa keessa karaa kee mo'ichi galeera. Harka nama kanaa keessa faajjii mo'ichaa galeera. Harka koo keessa faajjii mo'ichaa galeera. Dadhabaatu jabaa ta'e karaa kee. Jaamaati gasaa baname karaa kee. Wallaalaatu beekaa ta'e karaa kee. Ilma hiyyeessaan nama jabaa ta'eera karaa kee. Ulfina siilaan nagalanni siif haa ta'u. Maqaa gurraachi nurraa ka'eera. Seenaadhaan nurraa gargar ba'eera. Mootummaan dukkanaa nurraa diigameera. Maqaa gadhee nurraa ka'eera. Ulfinatti ce'aa jirra. Oh haleluuyaa. Nama haaraa taaneerra. Hurrii keessaa baaneerra. Lafti onaa misoomeera. Balballi bantii waaqaa nuu banameera. Dubbannee dhageessifachuudhaaf carraan nuu laatameera. Sittaasa'uudhaaf ergaan barbaachisu. Sittaasa'uudhaaf nama biraa ergachuun barbaachisu. Balballi waaqarraa banameera. Oh samiin araaraa banameera. Waaqarraa saba kee waami ganama kana. Waaqarraa nu ilaali. Waaqarraa nu ilaali. Waami maqaa nama kanaa ganama kana. Namni markosaa ol kaafate harka kee madaa'een butee baaseera. Butee baaseera. Namni butamee ba'u jira ameenaa gadiyyatee. Abjuu du'aa keessaa si baaseera. Tarree warra du'anii si baaseera. Omna du'aa harkaa si fuudheera. Harka bitaa mirga ol kaasaa ba'eera jedhaa si'a sadii. Ba'eera jedhaa. Ba'eera jedhaa. Maatii kee tarree warra du'anii baaseera. Hiriyoota kee baaseera. Waldaa kee baaseera. Warra amantaan dirree haaraa dhaala. Ulfina haaraa dhaala. Nama baay'ee irratti abiddi waaqayyoon xaxxaaxaa ganama kana. Harangamaa kan fakkaatu dhandha namaarraa gubachaa jira. Finyoo sibiilaa kan fakkaatu qiccitaa jira argaan jira. Mataadhaan miillatti sirraa cireera. Ol kaasee ameen gadi cireera. 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 Harka bitaa mirgaa darbadhaan irraa adda ba'eera jedhaa giribadha. Dandeettii keerraa waraaneera. Amala keerraa waraaneera. Waaqeffannaa keerraa waraaneera. Lisaana keerraa waraaneera. Qooqa haaraa keerraa waraaneera. Ameen jedhameenii keerraa waraaneera. Huda laboo sabaradiyaa. Meesii asadi cal jedhaati nama simu keerraa fadhaati. Haleluuyaa jedhaa waama. Jedhaa haleluuyaa jedhaa. Jedhaa haleluuyaa jedhaa. Si asadi Yesuus gooftaadha jedhaa. Tokko. Dubbadhu lama. Dubbadhuun jedha sadii. Gooftummaa kanaa moo'icha harka kee agalorraa kaas. Mana kee agalorraa kaas. Bara kee adaalorraa kaas.
tarkaanfadhaati Yesuus gooftaadha jedhaa ammayyoon. Moo'ichi naa laatameera jedhaa. Namni hidhaa kanarraa hiikamee ba'u si'aa ta'u. Si'aa ta'u. Si'aa ta'u. Si'aa ta'u. Si'aa ta'u. Ol kaasi gaa hulaaba nama argi ganama kana. Maaloo ameen gattaa. Abbaa kee arguu danda'i ganama kana. Ol kaas harka mirgaa. Eenyutti akka ta'een beeku harki Waaqayyo mul'ata ganama kana. Otoma teessoo mul'ata wayii argitee ba'a ganama kana. Abdiin si keessaa godaane sii deebi'a. Humni sirraa adda ba'e sii deebi'a. Ooqa seexanni hin beekne si badhaaseera. Afaan hafuurri hamaan beekne afaan Waaqarraa si badhaaseera. Afaan haaraa si badhaaseera. Warra amantan dirree moo'ichaa ta'ee geeddarameera. Dirree araaraa ta'ee geeddarameera. Dirree ulfinaa ta'ee geeddarameera. Nu barsiisi. Nutti dubbadhu. Nu to'adhu. Kan keenya gadi yaa'i. Kan keemmoo lol qabin walakkaatti moosisi. Maqaa Yesuusin ameen. Durbee har'aa hafuurri qulqulluu laphee keenya irra kaa'ee soora hafuuraa waan jedhu barachaa turre. Soorri hafuuraa maa inni jennee waa'ee hafuuraa irratti waan xinnoo haasaa turre. Hafuurri karaa lamaan ibsama yookaan waan gurguddaan lama hafuura isiniin jedhe. Tokko hafuura qulqullaa'aa hafuura Waaqayyoo. Lammaffaa hafuura xuraa'aa hafuura hamaa yookaan hafuura seexanaa isiniin jedhe. Hafuura Waaqayyoos ta'u hafuurri hamaan lamaan saayyuu kan egaa hin argamne kan harkaan hin qaqqabatamnedhaan isiniin jedhe. Garuu karaa mul'ataa kan mul'isee hojii mul'ataa waan eeggatudhaan isiniin jedheera. Waa gurguddaa afuriin afuura jechuummaa jechuudha kan jedhu waa gurguddaa afuriin sinii ibseen ture. Yeroon kun siniin jedhe sagalee Waaqayyoo keessaa bu'uura godhadhee kana sinii kaase ergaa Yohaannis saduraa boqonnaa afur lakkoofsa tokkoo qabdanii amma jaatti gaafa dubbiftan waa'ee guyyoota kanaafiin guyyoota gara booddeetti ergamaa Yohaannis akka inni dubbate bara booddeetti namoonni baay'een afuuraan dubbanna jedhanii gara biyya lafaa kanaatti ba'aniiru kan ba'uudhaaf jiru. Garuu namoonni baay'een afuuraan dubbanna isaan jedhan sana dhageessanii fudhatiina. Afuura isaan ittiin dubbatan kana qoraatii ilaalaa fudhadhaa malee jedhaa jennee ilaalaa turre. Haa ta'u walumaa galatti garuu afuurri waa lama siniin jedhe. Afuura isa qulqullaa, afuura Waaqayyoo, afuura xuraasaa, afuura seexanaan siniin jedhe. Afuura Waaqayyoos haa ta'u afuurri hamaan, afuura waan ta'eedhaaf afuurri afuuraan malee hin galu, afuurri afuuraan malee hin dhufu siniin jedheera. Namni immoo amanaa ta'ee afuura qulqulluu of keessaan qabu taanaanii waa'ee afuuraa beekuu hin danda'u. Waan amanne bichaadhaaf immoo afuura qulqulluu of keessaa qabna toon ta'in amanuu waa biraadha. Afuura qulqulluun guutamuun waa biraadha. Sababiinsaa sagalee Waaqayyoo keessaati hojii ergamootaa boqonnaa 8 irratti yaada jabaa tokko sinii ibseen ture. Filiiphoos sagalee Waaqayyoo dhaqee mandara Samaariyaatti gaafa dhaqee wangeela lallabe Samaariyaa keessatti wangeela lallabamuudhaaf jaallatan yoo ta'an taane Yerusaalem keessatti ariisaan kaanaan bartoonni fi waldaan ishee Yerusaalem keessatti hundoofte bara ari'atamaati waan ta'eedhaaf utuu baqachaa jiranii dhaqanii mandaricha waan seenaniidhaaf lagannaa qaban aadaa qaban safuu qaban cabsanii dirqamni isaan geesse akka isaan dhaqanii achi buufatan isaan goosise. Ergachi dhaqanii immoo afuurri Waaqayyoo akka isaan wangeela lallabaniidhaaf karaa kenneef wangeela lallabanii namoota baay'ee amansan siniin jedheera. Biyyicha keessatti garuu nama lamatu ture yookaan achi afuurri lama walolaa turen siniin jedhe. Jalqabaa namichi Simoon jedhamu tokko qoricha namatti gochuudhaan afuura maatiin hojii guddaa kan hojjetu hojii guddaa hojjetee immoo namoota baay'ee of duukaa buutuu kan godhe guddaadhaan maxinnaatti beekama wallaalaatti qorichaan namatti daggamee namatti digimtii hojjetee akka aangoo Waaqayyo wajjin jirutti of fakkeessee nama hojjechaa ture. Gaafa garuu Waaqayyo karaa Filiiphoos hojii caalu afuura qulqulluudhaan gaafa raawwate hojii isaa harkatti dhaamaa diigamaa gaafa deeme kan saagatee kan Waaqayyo duukaa gaafa bu'e achi keessatti mandarri sun rakkina akkasii akka isheen qabdu turte. Lallaba Filiiphoos fa'aa booddee garuu amantoonni baay'een akka isaan Waaqayyotti amanan sagalee Waaqayyoo dubbata. Haa ta'u malee garuu amantoonni baay'een akka amanan argee Phexros immoo yeroo sana biyya biraa jira waan ta'eedhaaf Phexros fa'aa Yohaannis fa'aa immoo biyya biraa dhufanii mandaraa kana daawwachuudhaaf dhufan. Gaafa dhufan garuu amantoonni amanan malee afuura qulqulluutiin hin guutamne turan. Kanaaf Phexrosaaf immoo Waaqayyo ayyaana addaa kenneera waan ta'eedhaaf gaafa Phexros immoo dhufee waldicha dhaqee ilaalu amantoonni baay'een amananiiru malee afuura qulqulluu of keessaa waan hin qabneedhaaf harka isaanii amantoota irra kaa'an. Amantoonni immoo afuura qulqulluu maal ta'an jedha guutamaniidha. Lakka namni afuura qulqulluutiin guutamu malee waa'ee afuura hamaa beekuu hin danda'u. Har'a waa gadeen si eebbisa. Amanuu kee toon taane guutamuun siif haa ta'u guyyaa har'aa kana. Waldaa warra Pheenxee yookaan achi amantaa hordoftoota wangeelaatti dabalamuu keessaniini wanti isinii dabalamu tokko iyyuu hin jiraatu. Afuura qulqulluu yoo fudhattan garuu waan namaan taane baay'ee isinii ta'a.
arraa qabee siifaa ta'u ameen jedhaa yaadaat. Sababiinsaa maaliif gaafa gettan nuti hafuura waaqayyoo fudhachuu keenyaan ilmaa waaqayyoo ta'an. Waaqayyo isa kam gaafa gettan waaqayyo sabantii waaqaa irra taa'uuf sabantii waaqaa keessatti ilmaan ofiisaaf jireenya qopheesse kan isaa taane isa wajjin jiraachuudhaaf qabiyyee nuti ittiin jiraannu hafuura qulqulluudha. Namni hafuura qulqulluu of keessaa hin qabne kan Kiristoos miti. Caafata jedha waan ta'eedhaaf dhaqaa dubbisaa Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 9 maal jedha? Namni hafuura Kiristoos of keessaa hin qabne kan eenyu mitiidha? Kan Kiristoos mitiidha. Namni hafuura Kiristoos of keessaa hin qabne ni kan eenyu miti? Kan Kiristoos mitiidha. Hafuura Kiristoos yookaan hafuura qulqulluu of keessaa qabaachuu jechuun immoo gateettii raasanii haaleluyyaa jechuu miti. Yookaan achi immoo raajii dubbachuu miti, faarfachuu bichaa miti. Hafuura qulqulluu jechuun waan lafarraa si dagachiisee waan waaqarraa kan si ibsu. Waan lafarraa si dhiisisee waan waaqarraa kan si yaachisu. Mirga waaqayyo abbaatti jireenya akkasii qophaa'ee jiru. Dukkana biyya lafaa garas ifa akkasitti agarsiisu yoo jiraate si keessa hafuurri waaqayyo jira ameen jedhaa. Nama si bukkeetiin isa lafarraa moo isa waaqarraa argaa jirtaa jedhaatti dubbadha. Gaafa waldaa seentuu jedhaane isa lafarraa moo jedhaane saba waaqarraa argaa jirtaadha. Mee isa waaqarraa kan yaadaa jirtan sammuun keessan caalaatti abanamu ganama kana. Lakkas qabaar kamirgaa caalaatti niif abanamu dhiiga olichaan. Walumaa galata sandeedha gara qabiyyee koo har'aatti maalin siniin jedhee hafuurota lamatu jiru siniin jedhee booddee amanaan amanuu isaa toon taane murteessaaf inni guddaan maal fudhachuu isaati? Hafuura qulqulluu fudhachuu isaati. Caafanni qulqullaa maayidha? Rooma boqonnaa 8 lakkoofsi 14 maayidha? Roomaa 8:14 qadubbisaa maayidha? Sagalee waaqayyoo hafuurri waaqayyoo jedha hafuura keenya wajjin walii gallee jecha kana wajjin jedhame hafuurri waaqayyoo jedha hafuura keenya wajjin walii galee ijoollee waaqayyoo ta'uu keenya jedha dhugaa nuuf hin baay'edha. Yaa arraa akka mucaa waaqayyoo taate akka waaqayyo si wajjiniin jiru akka dandeettii waaqayyoo sii kenname akka mucaa waaqayyoo taate hafuurri kee dhugaa siin ba'u taanaan amma waldaatti dhugaa sii ba'amu caalaa amma paasteriin dhugaa sii ba'u caalaa amma ganaa namoonni mishineerii jedhamanii bakkee ba'anii dhugaa ba'an caalaa keessi namummaa kee hafuurri kee dhugaa siin ba'u taanaan hafuurri qulqulluu hafuura kee wajjin walii galee ijoollee waaqayyoo ta'uu keessa dhugaa siin ba'u taanaan sinitti ammayyuu hafuurri qulqulluu fagoo jira jechuudha. Warri garuu hafuurri qulqulluun si wajjin jiraachuusaa abdii sinitti taasoo hafuurri keessan jabaan hin mo'atta jabaan ati mucaa waaqayyooti jabaan hin dabarta kan siniin gadhu jiraannaan jala muraa amanaa waggaa kana keessa nama baay'ee yoo qabeeyyuu siif garuu qabaa kee keessa gala biyyi lafaa kun ameen jedhaa. Namoonni tokko maaliif kadhatanii quufan beektu? Maaliidhaaf gaafa kadhatanii dadhaban beektu? Hafuurri isaanii dammaqaa ho'aa waan ta'eedhaafidha. Egaa walumaa galatti waan an torbeedha dubbadhu fara dubbadhu wal qabataa waan ta'eef kan hundumaa isaan jira. Hafuurri namaa immoo sooramuutu irra jiraata. Namoota baay'ee gaafa agartan hafuurri isaanii du'aadha. Xiyyeeffannaan torbee har'aasee garuu waa'ee hafuura hamaa irrattidha. Namoonni baay'een siniin jedhe jaarraa kana keessa baay'een isaanii hafuura biyya lafaa yookaan hafuura isa hamaa sanaan dubbatu waan ta'eedhaaf namoonni hafuura waaqayyoon hin dubbatamne hafuura waaqayyoof keessaa hin qabne nun dhaga'an warri hamaa dubbatan hamootatu isaan dhaga'a jedhee abbaan barreessaa Yohaannis baay'ee haaseera. Walumaa galatti amantoonni bara kana baay'ee amma camaa goolamaa kan jiran torbee har'a isinii deebiseera. Akkam goonaa adda baafachuu dadhabne nuu galuu didee asitti waan biraa dhageenya akitti waan biraa dhageenya wanti nuti dhageenyu wanti ta'aa jiru waliin fakkaatu jechaa jirtu qoramaa jirtuun siniin jedhe. Walumaa galatti garuu hafuurri hamaan soora qabaa siniin jedhe. Soorri hafuura hamaa fedha hamaa hojii hamaa akka inni ta'e yaada hamaa yookaan achi hawwii hamaa galmaan gaachuu akka ta'e waa gurguddaa sadii sinii kaaseera. Inni hamaan jalqaba wanta inni godhu yaada namaatti dhangalaasa. Erga yaada namaatti dhangalaasee nama raawwachiisa. Erga raawwachiisee ka'e booddee immoo ammas deebisee waanuma hamaa kaleessa eengadda goote irra deddeebi'ee si dharraasisa. Kaleessa eengadda waan gooteedhaaf qooda gaabbuu qabdu dharraa sitti baay'isa. Mee nama si mukkee qabaatii dharraan biyya lafaa si keessaan duune taanaan jedhaane. Cubbuu hojjettee iyyuu jedhaane. Gaabbuun dandeessu taanaan jedhaane. Ati kan cubbuuti malee kan Kiristoos miti jedhaane. Yoo gaabbite garuu jedhaane. Si keessa hafuurri waaqayyoo jira jedhaane. Gabaabaatti mee na wajjin ta'a. Gabaabaatti namoota hafuurri waaqayyoo keessa jiruuf namoota hafuurri waaqayyoo keessa jiran sinii kaasa. Gabaabaatti fakkeenya biraan irra immoo mee na wajjin ta'a. Namoonni dhuguma hafuura waaqayyoo keessaa qabaatanii yakkatti cubbuutti hamminatti biyya lafaatti yoo kufan baay'ee kan sin dhibu
yoo cubboo gatanillee yoo waa namaa godhanillee danda'anii boqochuun danda'an akka nama waa hatee akka nama waa godhee akka waan nama galaa waa fuudheetti yaadi garaa isaan ceephaa booyi iyyi gangaladhu abbaa yakkeera gedhi si jekkisiisa. Yakkitee taa'uu dandeessu cubboo eeggattee taa'uu dandeessu maal ta'e siin jedha iyyi araarfadhu siin jedha imimmaan kee dhangalaafattee mana kee keessa daaddiftee araara gaafa gaafattu immoo deebii akkasiin jedha turaajiin kamsiin mirkaneessiin araarri sii ta'eera siin jedha as qabe harka mirgaa araarri sii baata guyyaa irraa kan harka mirgaa ol kaasaa hafuurri dubbatu na keessa jira hidhaayyaa hafuurri dubbatu na keessa jira hidhaayyaa warri hafuura waaqayyoo of keessaa qabne garuu hatanii ka'anii amma sanna yaadu sobanii ka'anii amma soba yaadu ejjanii ka'anii ammas eegga yaadu waan biraa godhanii waan sana yaadu malee deebi'anii yaada garaa geeddarachuudhaaf hafuurri gaabbii keessa hin jiru. Maaliif beektu hafuurri qulqulluun jireenya xuraa'ummaa irraa simiicuudhaaf yaada gaabbii sii kenna yaada gaabbii gaafa argattu immoo waaqayyo araara sii godha asumaan ergaan abbee kooti gabaa akka jira nama tokkoof araarri ta'eera barii ganama kanaa. Harka mirga ol kaasaa fudhadhaati ameen jedhaayyaa. Harka mirga ol kaasaa na keessa jedhaayyaa. Araarri waaqayyo jira jedhaa. Karaa hafuura isaa jedhaa. Araarri naa ta'a jedhaa. Innillee qabiyyoo ka fuulduraatti caaffanni maa jedhaa warri isin cubbuu isaanii dhiiftanii fi maaltu ta'aafii jedha. Cubbuu isaanii maaliin ta'aafidha? Hin dhiifamaaf nuuf kenne aaboon sana. Namoonni tokko kanan mormu waldaalee baay'een. Warri isin cubbuu isaanii dhiistanii fi cubbuun isaanii maal ta'aafii jedha. Hin dhiifamaafii jedha. Maaliif dha beektu kun otoo hin taane hafuurri wajjiniin jiru hafuurri qulqulluu sana tokkummaa keetti waaqayyoodha waan ta'eedhaaf hafuurri qulqulluu immoo karaa namaa dubbata waan ta'eedhaaf araarri sii ta'eera gaafa kennu waaqayyo maal godhaaf araara godhaaf atoos qabda harka mirgaa nan dubbadha hafuura waaqayyootiin araarri sii ta'eera ganama kana ameen jedhe araarri sii ta'eera jedha nama si bukkee qabiitii hafuurri qulqulluun si keessa jiraachuu kan amantu araarri sii ta'eera jedhaan injettu namichaaf araarri sii ta'eera jedhaane. Malu qabiira si araarri sii ta'eera jedhaane. As qabadhu gaasiinan jedha siita wanta kamiin ammaar dhaganamaat amma saayitii kanaat yakkaa kan tureef sirra kan ture araarri sii ta'eera. Maal ol kaasaa naa ta'eera jedhaayyaa. Kanaafidha warri isin cubbuu isaanii dhiiftanii fi dhiifaman argatu kan jedhu sagalee waaqayyo hafuura dhiifama kennutu nu wajjin jira malee unu miti jabina foon keenyaan otoo hin taane cimina keenyaan otoo hin taane hafuurri nu keessa jiru hafuura dubbatu waan ta'eedhaaf hafuura waaqayyo waan ta'eedhaaf maal godha jechuudha araara godha jechuudha. Hafuurri hamaan siniin jedhee yaada namaatti fida nama raawwachiisa erga raawwachiise ka'ee booddee immoo dharraa namatti baay'isa. Warri kan waaqayyoo gara hafuura waaqayyoo qaban gaabbii qabu boo'icha qabu deebi'anii nama kan biraa ta'u. Egaa qabiyyee irraa tangalana wajjin ta'a. Sarraa immoo mata duree guyyaadhaa qabadhaatti sagalee waaqayyoo keessa dhaabatee kan bakka barbaadu wal qabsiisee naasaa waan ta'eedhaaf. Hafuura dammaqaa qabaachuu waan jedhu sitti dubbadha. Namni hafuura dammaqaa qabu taanaan yaadota wal falmii kana caaffanni qulqullaan maasiniin torbee dubbadheera. Hafuurri fooniin hin morma foon immoo hafuuraan mormaan siniin jedhe. Foon simmeetii inni ittiin bakka laatu yeroo baay'ee eenyuuf gaafa jettanii hafuura hamaa fedha. Hafuurri hamaanis kan inni jiraatu qabiyyeensaa ijoonsaa mootummaansaa amma kan inni jiru biyya lafaarra waan ta'eedhaafi foon yeroo baay'ee foonitti baay'ee dhiyoodha. Hafuurri hamaafiini foon namaa yeroo baay'ee walii galu. Hafuurri qulqulluun garuu lubbuu keenya wajjin walii galeetu jireenya foon keenyaa keessa mo'atee jireenya namoota amantoota iddootti eega. Walumaa galatti garuu hafuura waaqayyoo gaafa qabaannee jirru hafuurri inni hamaa sun guyyaadhaa gara guyyaatti amantoota baay'ee rakkisaa gidirsaa dhiphisaa boossisaan oola. Kanaaf amantoonni maal gochuu qabu gaafa jettan hafuura qulqulluu of keessaa warri qaban yeroo hundumaa maal ta'uu qaba gaafa jettan dammaqaa ta'uu qabu. Namni dammaqaa yoo hin taane amantiisaa guutuu godhachuu hin danda'u. Namni dammaqaa yoo hin taane hafuura dammaqaa yoo hin qabaanne fayyinni isaa fiixaan bahuu hin danda'u. Roomaa boqonnaa 14 lakkoofsi 11 kaasee 13 kaasee immoo 14 nu dubbise maalidha? Yeroo itti dur amanne caalaa amma guyyaan fayyinaa waan itti dhiyaateedhaaf kottaa maalin taana jedha in dammaqnaa jedha. Irribaa dammaqnaa jedha. Yeroo itti dur amanne caalaa amma guyyaan fayyinaa waan itti dhiyaateedhaaf yeroon kun jedha yeroo itti irribaa dammaquun nuuf ta'uudha jedha. Yerikki sokkeedha jedha. Halkanikki sokkeedha guyyichis dhiyaateedha. Kanaafis kottaa dukkana keessatti hojjetamu ofirraa fuunee hojii dukkana keessatti hojjetamu ofirraa fuunee wanta guyyaa keessatti hojjetamu hojjennaa jedha. Amma guyyaan fayyinaa dhiyaateedha. Sakam caalaa sabara amannee caalaa
yeroonku yerootti nuu ta'uu qabu yerootti dammaquu qabnu yerootti ka'uu qabnudha. Sababiin saayidha yerikki sokkeedha dukkanichis maal ta'eera jedha deemeeraadha maal jechuudha garagara yeroo dukkanaa'u caala baay'ee dukkanaa'udha bari'uuf yeroo ka'u baay'ee maal ta'a in dukkanaa'u jechuun maal jechuudha biyyi lafaa kun ifaa girti moo dukkanaa girti gaafa gettan yeroo wangeelli baay'ee bal'achaa deemu biyyi lafaa kun ifaa deemte otoo hin taane dukkana'aa deemti yeroo wangeelli mootummaa waaqayyoo biyya hundumaatti lallabamu biyyi lafaa kun ifaa deemte otoo hin taane dukkana'aa deemti maaliif naan jedha misiraachuun mootummaa waaqayyoo kan lallabamuu fi warra dhugaa sagalee waaqayyootti dhufanii galaniidhaaf daandii jireenya bara baraa guyyaa dhumaa sanaaf garuu mootummaa waaqayyoo iddoo hundumaatti waan lallabuu namoodhaaf sagalee waaqayyoo iddoo hundumaa waan ga'uudhaaf barichiif guyyichi sagalee waaqayyoo iddoo isaa gaafa ga'u gabaabbachaa waan deemuudhaaf biyyi lafaa kun caalaatti dukkana'aa deemti. Dukkana jechuun maal jechuudha gaafa gettan biyya lafaa kana keessatti isa dhimma ba'achaa jiru hafuura hamaa jechuudha. Afata qulqullaa'aa jira. Dukkana yeroon ammaa kun yerootti ribaa dammaqunnuuf ta'uudha. Yerootti ka'unnuuf ta'uudha. Halkanitti sokkeera guyyichoo maal ta'eera dhiyaateera. Halkanitti sokkeera jechuun maal jechuudha yeroon kun amma biyya lafaadhaaf dhumaa jira ijoollee waaqayyoof garuu jireenyi haaraan dhufaa jira. Kanaafidha yerichi dhiyaateera kan jedhu yeroo sakamidha warra kan waaqayyoon ta'ini badisa warra kan waaqayyoodhaaf guyyaan jireenya dhiyaateera ameen jedhaayyaat harka mirgaa ol kaasaa dhiyaateera jedhaayyaa ol kaasaa harka mirgaa dhiyaateera jedhaayyaa namoonni baay'een sochiin lafaa yeroo ta'u mootonni mootorratti yeroo kaan lolli yeroo ta'u baay'ee sodaatu garuu baay'ee gammaduu qabna yeroo akkasii maal gaafa gettan biyyi lafaa kun wargamaa jirti yeroo ammaa cinqamaa miixuu guddaa keessa jirti anaaf siidhaaf dhumachaa jira toon taane ulfinni dabarre dhufaa jira ameen jedhaayyaa ol kaasaa harka mirgaa anaaf jedhaayyaas dhumachaan jiru jedhaa jireenya haaraa dhufaa jira jedhaayyaa namni kanatti harka mirgaa ol kaase ameen jedhaas namoonni baay'ee bara kana faallaa macaafa qulqulluu waaqayyoon kadhatu maayidhanii wanta caafanni qulqullaa'an bara booddeet ta'uuf jira kan jedhu maaloo araara waaqayyoo na oolchiirra dhaabi dura gori balleessi jedhu caafanni immoo maayidha bara booddeetti wanti kun hin taa'edha bara kana keessa waan nuti kadhannu dhaabi otoo hin taane dhaamsi otoo hin taane na baraari na ooshi na gargaari iddootti na eegi kan jettu har'a waaqayyo hafuura addaan hordeessi dhaaba ameen jedhaayyaa nama si bukkeen kadhannaan kee kana booddee gedhaane ooluudhaaf malee gedhaane dhaamsuudhaaf hin ta'in gedhaane har'aa kaastee gedhaane abidda biyya lafaa caalaa jedhaane abiddi kee caalaa hababa jedhaane namni gammada iyyate ameenaa jedhatu as qabarka mirgaa biyyi lafaas abidda kan biraa qopheesseera waldaa waaqayyo abidda fira qulqulleessaa jirti har'aa qabee karaa kee finiinseera dhiiga olichaan hababa har'aa qabee kan jedhu ameenaa jedhatu kanaafidha yerikki sokkeedha guyyichoo dhiyaateera guyyaa akkamii dhiyaateera warra kan waaqayyoodhaaf fayyinni keenni guutuu ta'uudhaaf gammachuun keenni bara baraan ta'uudhaaf deemaa jirra warra kan sakaanii garuu gammachuurraa gara boo'ichaatti kolfarraa gara gaddaatti qannoorraa gara gidiraatti deemaa jiru ani ulfinatti deemaan jira kan jedhu ameenaa jedhatu iyyate ergaan sii qaba biyya lafaadhaaf dhumaa jira ijoollee biyya lafaa dhumakkaa jira ilmaan waaqayyoorraaf garuu dhufaa jira jireenyi haaraan as qabarka mirgaa ittiin si eega waaqayyo irraa kaase sababiin isaa maal gaafa gettan biyya lafaaf dhumachaa jira unuuf garuu dhufaa jira naa dhufaa jira kan jedhu ameenaa jedhamayyiyye namni onneen kee sochoon egaa ati kan isa asiiti namni garuu utaali burraaq ameen gadi siin jedhu kaadhimamtee tabiraan si eega waaqayyo irraa kaase kanaafidha yerikki sokkeera guyyichi dhiyaateeraan hiikkaan sanni sirriin dukkanichi kan jedhu warra biyya lafaa kanaati maaliif seexanni bara kana hojii fiilleet baasee ifaa ifatti baasee namoota baay'ee asfaaltii irratti cubbuu hojjechiisa maaliif namoota baay'ee qullaa deemsa beektu caalaa dukkanaa era waan ta'eedhaaf namni dukkana keessatti waan barbaade gochuu danda'amu hin danda'a maal waan ta'eef dukkana waan ta'eedhaaf unuuf mootummaa waaqayyoo ifaa jira attamittiin
inni kaleessa eengadda waggoota 2000 dura abboota keenyaan dubbatame har'a ta'aa jira. Nuuf nuu ifaa jira. Yohaannis maayidheera bara booddeetti namoonni baay'een raajii sobaan dubbatu dinqii baay'een godhu hafuurri sobduu baay'een hin kaati gaafa kaleessan turre har'a garuu argaa jira. Har'a caalaa borin agarra. Yeroo akkasii nutti dukkana adeematoon taane nu ifaa adeemamee jira ayyaat. As qabeerka mirgaarraa qabee siifaa ifuun jedhamee gadi. Tokko afaanii baasee mee gabeesse ameen aadamayyo. Yaa Sodom Gomorummaan gaafa ta'u homoseksuaalinni hamaan sun gaafa ta'u nutti dukkanaa toon taane nu ifaa jira. Yeroo dhiigni nama akka bishaayitti dhangala'u hin dukkanaa toon taane nu ifaa jira. Maaliif gaafa gettan dhumachaa jira raawwatamaa jira. Anaaf sii garuu adeemaa darbaa jira. Har'aa qabee guyyoonni kun siif lakkaa'aman ameen jira ayyaat. Dammaqaa ta'eeti. Maaltu beeka bara afuurichi bara dhumaa kun haadhoo garaa kee fudhatee deemuu danda'a. Obboleessan gafaa fudhachuu danda'a. Paasterii waldaa kee fudhachuu danda'a. Raajii waldaa kee fudhachuu danda'a. Ati garuu maal ta'uu qabda? Dhaabbattee dammaqaa ta'uu qabda. Maayittama beektu bara kana maal? Isaanuu akkas godhu, isaanuun dhugu, isaanuun ejjuu, isaanuun sobu'attu. Haa godhan kamaas dhibe. Dhaqxaalee wajjinatis gubachuu barbaadda, qoraan gaannaf ta'uu barbaadda. Irraa sii keera dhiiga garaanii warraan. Dargaggeessa wayitan argaa dubbadha barana. Afuura keetti garuu baay'ee hiiketti hin dubbanne. Daandii cubbuu duukaa bu'eera. Maalimmoo eegaa kaa gara beektu? Amma raagonni hamataman, paasteroonni hamataman isaanuu akkas godhu laphee guuteera. Afuura naan jedhaan. Ammoo gicha argeeyyuu hin beeku. Na wajjin jiru nam lamaan tokko. Laphee guutee kan jiru maal ni beektu? Isaanuu akkas godhu, isaanuu akkas godhu. Kanaa gara suu kanaa gochuuf jiru maal goota gaa? Ati kan kee hojjedhu isaan kan isaanii argatan. Guyyaan dhiyaateera gatii kee fudhatta ameen jedha ayyaat. Nama si bukkeen isaan kan isaanii hojjetu jedhaane. Ati immoo kan kee hojjedhaadhaane. Maasii namatti hin galiin jedhaane. As qabeerka mirgaa har'aa qabee maasii ormaa keessa faana kee ari'ee baaseera. Ari'ee baaseera. Nama si bukkeen achii si buteera jedha ayyaati. Baay'eedhaani maaloo. Baay'eedhaani. Warra maasii ormaa goomaan maasii waaqayyoo keessa dhaabatanii anaaf siif kan kenname waan guyyaa hojjechuudha. Waan guyyaa jechuun maal jechuudha? Wanta gaarii, waan nama saalfachiifne, waan nama leeyyaasifne, waan nama gaddisiifne, waan waaqayyoon nama abaarsinne hojjechuun ga'ee keenyadha. Wanti guyyaa hojjetamu waan gaariidha. Waan dukkanaa garuu waan dukkanaati. Waan hamaadha. Maaliif qullaa deema beektaa amma namoonni baay'een dukkanaadha sammuunsaa. Duudaadha qalbiinsaa. Uffatee giratti fakkaata. Siif guyyaa fakkaata malee isaaniif dukkanaadha. Maaliif beektaa? Ati wayyaa isa kana gettaa. Wayyaanni kun rakkina hin qabu. Wayyaa ayyaana waaqayyoo ofirraa baasanii bara kana suufii uffatanii dhaabachaa kan jiru baay'eedha. Sirraan baay'een siif haa dabalamu malee ameen jedha ayyaat. Kanaaf dhagaa warri biyya lafaa waan biyya lafaa hojjetu. Warri saamaa waan hamaa hojjetu. Warri waan gaarii garuu waan gaarii hojjetu. Waaqni koo waaqni kee gaariidha waan ta'eedhaaf gaarii hojjete gaarummaa si argata. Lama harruu daboo saayyaadiyaa lakkanaan jedhe waaqa nama 500 finyoo biyya lafaan kutaa barii ganama kanaan jedhe waaqa gatu. Cireera miila keerraa dhiigolichaan cireera. Natti cita jedha ayyaatti natti cita. Sirraa kuteedha dhiiga hoolichaan. Aska barka mirgaa sirraa cireera dhiiga qaraanii warraan. Sirraa cireera cireera cireera. Yaa warra paasterii morkattaniyo. Yaa warra raagota morkattaniyo. Silumayyuu raajii maaliiti? Paasterii maaliiti? Paasterii kan biraati malee. Waan moo beekaa? Jireenyiif tajaajilli tokko miti. Jireenyi kan biraa tajaajilli kan biraadha. Tajaajilli kennaa ayyaanaati. Kan biyya lafaarraati. Jireenyi kan garuu kan biyya waaqarraati. Warra dhageessan jecha amma. Tajaajilli kan eessaati? Jedhubadhaa kan eessaati? Mootummaa waaqatti lallabdu hin faarfatta malee. Faarfanaan immoo kan nama hundumaati. Chitti raajii dubbachuun hin jiru. Raajiin kennaa ayyaanaati. Jireenyi garuu kan jireenya bara baraati. Furri jireenya kennu si argatu irraa qabee dhiigolichaan. Nama sin bukkeen itti naa himala daawweessiin gadhe yoo si gaafate illee dhukkub godhiitii gabeessiitii jara wajjin hin maraatiin jedhaatti naa hima ayyaati. Hin qaajjayin jedhaani. Wajjin hin fiigiin jedhaani. Irraa sii keera jedhaani. Nam tokko kol kaafate ameen ayiraat. Eenyuun akka ta'e beeku har'a waaqayyo
miillakee gamaa gamana dhaabate sassaabee ordeessi dhaabee nama baay'eedhaaf daamee garaayyaat. Dhagaa namitti kan sin gaalate sin erga waaqayyo sin gaalate sin ergaa jira. Kan saanii hojjetu waan ta'eedhaaf maaliif falmitare kan saanii sabaana dhagaa maaloo mee waan tokko sinii kaasa. Abbaan barbaade mana isaa keessatti waan barbaade gochuu danda'amu hin danda'u? Hin danda'u? Hin danda'a. Lafa isaarratti abbaan barbaade waan barbaade gochuu danda'a. Ati immoo mana keef abbaan akka barbaadan gochuuf isaan mana isaanii jiru dhaala isaanii harka jiru waan ta'eedhaaf akka isaanii ife gochaa jiru. Siif kan ife garuu maalidha? Egaa kan amma jedhe guyyichi sokkee dhagarichi dhiyaateera. Yeroon kun yerootti dur amanne caala amma yerootti ribaa dammaquun nuuf ta'uudha jedha. Namoonni baay'een garuu amantoonni baay'een akkasii pheenxeen jedhu kaleessa eengadda fagoo taa'ee gaafa isaan dhaga'u akkasin ture lakki. Yesuus akka koo miti. Yesuus akka paasterii waldaa kee miti. Yesuus kophaa isaa jireenya dhaameen gadhaayyaat. No. Nu bukkee dhaabdan taanaan Yesuusin dogoggorteetti sulumayyuu irra deebii gooftaa fudhadhu malee. Na bukkeen dhaabiin gooftaan caalee gara kophaa isaa. Mirgabbaa giraamee giraayyaat. Ati garuu dogoggoriin saanduuqaan maraa saanduuqaan fiigiin. Maaliif namni biyya isaatti abbaadha waan ta'eef haadhoo koo biyya isaanii waan giraniidhaaf abbummaa isaaniif sakkaa jiru kanaaf qullaa deemu. Kanaaf waan garagaraa raawwatu. Anaaf immoo karaa deemtuudha. Biyyi keenya garuu dhufaa jira. Dhaalli keenya dhufaa jira. Argaan jira kan jedhu si'a lama ameen haayiraat. Dabalee ameen haayiraat. Dhugaa nama baay'ee naayitu nama si bukkeen qabiiti isaa wajjin hin maraatiin jedhaatti naa hima bageeti. Lama guyyaa kaleessaa dhugaatii dhugaa kan oolta lama dudduuba sana jirtu. Qaraqqabaa kan turtan dhugaatii keessan. Yoo kana jalattan lafaan sidhaa yoo hin dafi lafaan dhayi. Dhiiga walichaan sirratti immoo ta'a kun. Hin dhuguu isaanuu. Haa dhugan. Si jammar dhuguma siin jedha amantii keessatti unkaan paasteriin si wabii ta'uu miti ati wabii paasterii ta'uu miti haadha manaa dhaqeedhaaf jireenya keessatti wabii ta'uu hin danda'amaayi hin danda'amu gatiin nama hundumaa harka isaa gidha sagalee waaqayyo asan deebi'ash dammaqaa ta'uu fanaaseen baay'een keessan garuu maal ta'a girtam kan sin macheesse kan jireenya irraa sin kaachise innan gafaa nama laaltanii dammaquu dadhabuu keessan irraan dammaqaa ta'uu nurra jiraata. Kanaafidha kana fakkeessi laasinii kaase. Dargaggoonni baay'ee nama waldaa keetti abbuumamuun barbaadan bakka akka barbaadan ta'uu barbaadu. Sababiin isaa maaliif qalbii isaanii kan waraanee jiru akkasii bakka dura buutonni waldaa kiristaanaa akkasii jedhamaa jira. Loo waan egaa Ruudaan guyyaa tokko dhibbadheedha bara 2015 keessa Ruudaan amala isaa keessa wanta inni qabu keessaa yeroo baay'ee deddeebi'ee Yesuusiin guyyaa tokkotti dabarsee kenne toon taane guyyaa baay'ee gatii walii galuudhaaf waa'ee Yesuusiif baay'ee akka deddeebi'aa ture sagalee waaqayyo lafa kaa'e deddeebi'aa ture badaa ture tokkummaa keessaa badee deddeebi'aa waan ta'eedhaaf utuma deddeebi'u guyyaa tokko garuu bakkeetti ba Yesuus maa'in sin keessa tokko seexana waan ta'eedhaaf dabarseena kennuuf jira gaafa jedhe anamoo jedhan afaan har'aatiin waldaa guutummaa maal ta'in nun kuraman jechuudha afaan har'aatiin waarii guutummaan raajonni guutummaan maal ta'an ana ta'inna badeen balleessaa baay'ee jira akkuma torbe ara dubbadhe as qabe harka mirgaa inni baduu qabu dursee sirraa badu malee si fudhateen badii ni gagaraan yoorraa maal nama si qabiiti isaanillee baduu fidhaa jedhaani maal wajjin baddaareedhaani dafii dammaqeedhaani nan dammaqa kan jedhu kalqaafate ameen haidhaat ishina wajjin ta'a yaadaan egaa caaffanni qulqullaan abbaan barreessaa kana maa jedhe warra roomaatiin dammaqaa jedhen dammaquun sinirra gadaata jedhen maaliif dammaqu gaafa gettan warri guyyaa keessa gadaatan wanta guyyaa hojjetu warra halkanii immoo hojii halkanii hojjetu nuti jedha waan guyyaa keessatti hojjetame hojjenna malee waan halkaniin hojjennu ofirraa fuunee lafa keenyeetu hojii guyyaa duukaa buunaa jedhe mena wajjin ta'a namni yoon dammaqne waa baay'ee dhaba waa baay'ee gata waa baay'ee sarkaa bada yoo dammaqaatan garuu saqabdan eeggachuu dandeessu isin jirretti immoo itti milkaa'uu dandeessu dammaqaa ta'uu baannaan namni jireenya isaa foonii keessatti iyyuu hirribumti foonii baay'ee yoo sin dhage waa baay'ee dhabdu jireenya namaa keessatti namni kan isaa fi ibsa Kiristoos waan ta'eedhaaf kiristaan akka isaa fi ifatti jiraachuu qaba. Caaffanni qulqullaan maayidha Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 3 qadabbisaa
isin duraan dukkanaa oturtaniidha bakka duraan jechuun jechuudha too gooftaan fudhatiin too harka ol kaaftaniin amaniin dukkanaa oturtan amma garuu karaa gooftaa iftaniittuudha egaa kanaaf gada akka ijoollee ifaatti giraadha malee akka ijoollee warra kaanitti jiraatinaa kottaa'edha hojii dukkana keessa hojjetamu hundumaaf irraa fuunee hojii guyyaa keessa hojjetamu hojjennaa'edha sababiin isaa maaliif isin duraan dukkanaa oturtan amma garuu karaa gooftaa maal taaneerra iftaniittuudha akkama itti moo giraadha akka ijoollee ifaatti giraadha egaa'edha halalummaa xuraa'ummaa irraa hundumaa irraa adda baati amala keessa tolfadhaati waaqayyo wajjin hin jiraadhaa'edha maaliif lafarratti gaafa giraattu jireenyi bara baraa si argata baanteedhaaf ani waan san beeku baay'ee mana guutaa jira afuur asiina guutaa jiru kun si haa guutu ameen gidaayaat duraan dukkanaa oturtan jechuun jechuudha yeroo gooftaan qabni ajjeesaa turre yeroo gooftaan qabni hataa turre yeroo gooftaan qabni eeggaa turre yeroo gooftaan qabni waliin dhaa turre hadda garuu achii baanee rabanteedha amma nuu ifee rabanteedha gatiin hojii dukkanaa maal akka ta'e nuu galeera gatiin hojii ifa nuu galeera rabanteedha amala keessan tolfadhaati waaqayyo wajjin jiraachuu baraayidha duraan dukkanaa oturre waan ta'eedhaaf dammaqaan godha miti warroof qaban ta'a malee gada akka warra kaan imalin ta'inaa gada irra fiinaa warri halkanii gada irra fuudha nuni garuu ilmaan guyyaa waan ta'eedhaaf dammaquun irra giraataadha meena wajjin ta'a hirribna fuuraa namoota baay'ee miidhe bara kana keessa waldaa waaqayyoo bara kana rivaayivaalii qabdi fakkaatti malee hirriba ulfaataa keessa galteet rivaayivaalii jechuun na dhagaa irtaadha rivaayivaalii jechuun dhukkubsataa baay'een fayyuu bichaa miti no rivaayivaalii jechuun wangeelli iddoo hundumaa ta'e lafoo kamite rivaayivaalii hangafa maal gaafa gattan waldaan kiristaana fakkaatti yesus kristos ta'uu jechuudha afuura qulqulluutiin guutamuu jechuudha afuurichi immoo qulqulluu waan ta'eedhaaf amantoota baay'ee qulqulloota godhee warra mudaaf xurii hin qabne godhe maal godha fuula waaqayyoo dhaabbachiisuu danda'a waldaan kiristaanaa inni Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 22 dubbatu waldaan kiristaanaa dhiiga kiristoos inni qattee qullooftee mudaa toon qabaatiin of dura dhaabbachiisuu jira kan jedhu kan ishee qulqulleessu maal gaafa gettan dhiigicha bishaanicha afuurichadha dhugaa baatii meeqa jira waan ta'eedhaaf sadii jira waan ta'eedhaaf as qabarka mirgaraa siniika waan namummaa keelli gideessa irraa siikeedha barii ganama kana irraa siikeedha maqaa yesuusin na wajjin ta'an dubbii jokottan deebi'a duraan dukkanaa oturre waan ta'eedhaaf amma garuu maal ta'eedha nuu ifeedha dammaqaa of qaboommoo taa'eedha warra Efesoonidhaaf nama simbukkee qabaati ofin gadhiisin of qabeedhaane qabaa nama simbukkeen ofin gadhiisin of qabeedhaane yoo of qabdeedhaane oolchitaadhaane nami gammademu ameen haidhaat amantoonni baay'een hirriba guddaa keessa jiru namni rafu mondi keessan gara kolala namni rafu sis balleessa ofiis immoo badaadha ofiis badee namas balleessa mee amala nama rafu sinitti nima sagalee waaqayyoo ragaa godhadheen sagalee waaqayyoo keessa mootota saduraa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 gaafa laaltan Solomoon mootichi bara mootummaa isaa keessatti yeroo reef aangoo qabatee ka'u keessatti dubartoota lamatu waa tokko godhe dubartoonni kun lamaan eeggitoota nama tokko jiraatu dubartoonni kun lamaan garuu yeroo wal fakkaata ijoollee godhatanii turan isheen tokko guyyaa tokko jedha mucaa ishee irratti hirriba ulfaataa waan rafteedhaaf irra ciistee jeeste jedha isheen tokko immoo eeggannoo rafti waan ta'eedhaaf isheen mucaa ishee irra ciistee eeggeessa sun jedha alkanima sana walakkaa kaatee jedha mucaa ishee du'aa of jalaa fuutee ishee jiraa gala keesse ishee kan jiraa galaa fudhattee immoo kan ishee of jala keesseedha wal jala darbaa ta'e wantichi agartaniittu isa jiraataa qabaachuu qabutu du'aata harka gale ni du'aan harka ture immoo jiraataa qaba jedhee haasaa jira boonaa jira baay'ee laba hadiyaboos ar'ayyuu waldaa baay'een sochii hafuuraa qabna seera baay'ee qabna amantoota dhugaatti eegaa jira jedhu malee dhugaatti eegaan jiran dhugaatti kan eegamu dhugaatti jiraatteetu dhugaatti eegda har'aa qabee dhugaatti jiraachuun si haadhaalu ameen gadaayyaat dubartiin kun garuu hirriba irraa kan ka'e mucaa ishee maal goote irra ciiste ajjeefte ilaala ishee fayyaa boochiste ishee fayyaa baay'ee iyyisiiste ishee mucaa ishee eeggannoo rafaa turte halka walakkaa hoosisuudhaaf gaafa kaatu mucaan ishee mucaa du'aa yalaa ta'e garuu fayyaa ture kan ishee lafti ifee gaafa laaltus lakkaa mucaan ishee galaa maal ta'eera du'ee jira kan ishee akkan taane garuu galeefira ergaan sii qaba warri biyya lafaa kun maaf akkas godhu beektaa
kan saani waan ta'eedhaaf akka barbaadan jira har'a waa sii faayifu du'aan du'aa wajjin du'a kan kee jiraata dhagaru jireenyi si haa dhalamee giraayyaa warra amma fiigaa jiran taphni isaanii goolii amma bichaadha waan ta'eedhaaf carraan isaanii amma bichaadha waan ta'eedhaaf kanaaf saamaa jiru kanaaf guuraa jiru kanaaf nanga'iin jedhu nanga'ii warri jedhan maaliif gaafa gettan asuma kan isaanii dhumachuu ga'eera angaroora waan argaan jira bilbilli tokko waa qara dawwalamaa jira guyyaa irraa kana ulfinni dabarre dhufaa jira ameen jedha ayyaas kanaafidha kan isheen baay'ee jarjarte du'aa shoof jalaa fuutee jira akka warra kaanii fudhatte silumayyuuma waaqayyoon dhugaa beeku solomon wajji waan jiruudhaaf solomon waaqayyo gummaa kenne lamaan isaanii falmiidhaan gara mooticha dhaqan maal godhu jedhe mootichi egaa jedhe billaanaa fidaan akka ogummaa waaqayyo kenneefit addaan jira innaan lakkeette isheenaati fayyaa amma maalitti beektu isheen mucaan ishee fayyaan ishumtaa guddifattu kan ishee haa taatu jennaan amma dhugaa mul'ateera ameen jedhaa otuman darbiin si darbarraa qabe ameen jedhaa ayyaat attamtaa kan gettan otuu lubbuun keen darbiin si darbaan jedha ameen jedhaa ayyaat amma dhugaan adda ba'eera waan ta'eedhaaf mucaanni du'aa kuni kan ishee fayyaan harka tureeti isheen du'aa baatte garuu amma jiraattaa deebitu jiraattaa turteetti yoo boosseeyyuu du'aa baattee yoo gatii kaffalteeyyuu du'aa baattee eeggachaa turteetti ormatu harkatti ajjeese malee ormatu maqaa badii kenneefi malee isheenoo eenyummaa ishee eeggatteetti jireenyattaa deebi'uufi mucaan ishee inni jiraataan kan isheeti ergaan si qaba gammadde utuma waamti baay'ee siin jedhamu utuu waa baay'ee siin jedhanii gooftaaf jiraachaa kan jirtu jireenyi dabarre si'aan haaloo irraa kaase si'aan haaloo qabaa nama si bukkeen jireenyi dabarre si dhaalaa jedhaane qabaa raasaa jireenyi dabarre si dhaalaa jedhaane nam tokko qabu sin eebbisa maqaa Yesuusiin warra qabeenyaan jirra jedhanii gurkeetti moo akkasii kenneera guyyaa irraa kaas kan kee acaalu dhiiga qaraanii warraan nama si bukkeettiin qabu malee waan baay'ee immoo qaban jarri jedhaani maala ati immoo jedhaani dhabaa fakkaatta maleedhaan waa baay'ee qabda jedhaani nama harka kan hin jirre si harka jira jedhaani na harka jira kan jedhu si'a lama ameenaa jedhaat meedha malee ameenaa jedhaat maaltu nu harka jira beektu qabdiin jireenya bara baraa afurri qulqulluun nuu kennameera haleluuyaa inni immoo dubbataa keenyadha inni immoo falmaa keenyadha inni immoo lolaa keenyadha har'aa qabeessii lolee moo akkasii faalatu dhiiga walichaan dhabaa fakkaata malee waa baay'ee qabdaati na dhagaa warra irra eegaa jirtan gatii keessan dhugaa lafa irratti waaqayyo akka namaa sinii farada malee akka ergamaatti siniin faradu maaliif beektu ergamoota agaras jireenya bal'aa qabaachuuf kan jirru ganaa du'a booddeedha amma atti garuu akkuma namaatti jiraattati hulaagaana tokko keessa dabartee jiraatta garuu waa tokko beeki warri sobanii keessa isaanii du'aa irri giraa fakkaatu garuu si abaabbatu danda'u waa baay'eedhaan ba Yesuus jetta ba waldaa jetta maaltu sii ta'e jechuu danda'u sirrii mada har'oomtuun ta'u isaaniif dhuma akkaa jira anaaf garuu naa dhufaa jira sagalee gabaan ameen jedhaa ayyaat Phexros maayidha gaafa barreesse egaayidha guyyoota gara booddeettedha namoonni wallaachisoo baay'een ka'uudhaaf jiru namitiidhe isaan akkas jedhu namitiidhe Phexros keessatti meerree biyyi lafaa akkuma uumametti jira akkuma gaafa uumametti jira bishaanis bantii waaqaas akkuma ganamaatti jira gooftichi keessan dhufa jedhamee hin abdachiifamne meerree isiniin jedhanii isin gufachiisuuf jiru of eeggadhaa isaan garuu jedha ammuma yaadni isaanii maal ta'eera jedha dagateera jedha silaa ammoo biyyi lafaa jedha akka gaafa uumametti hin jiru jedha bishaan badisaa baranooyi maal godhe jedha nama baay'ee fixee lubbuu saddeet bichaa waaqayyo oolfateera kanayyuu maal godhaniiru jedha dagataniiru agartaniittu garuu maal hin dhufan jenne Yesuus meerree isiniin jedhu lakki ilmi namaa deebi'ee dhufuudhaaf guyyaa beellama baasaa eegaa jira warri amaa waggatan garuu bara keenya bichaa miti bara Noohiyyu waaqayyo lafa irratti arageera bishaan badisaadhaan warra qajeelotaaf garuu waaqayyo maal kenneera iddoo oolmaa kenneera tulluu mul'annaa kenneera as qabee dhiigaa lafa namni oollettaa oolumanni kee irraa qabee dhiiga olichaan harka mirga ol kaasa nan oola jedhaa si'a lamayyaa jedhaa nan oola jedhaayyaa kanaaf dubartiin kun dammaqaa turte mucaa ishee dhabdee garuu baay'ee boosse
yeroo yartuu booddee garuu hin deebi'eef. Namni hin dammaqne isiniin jedhe namni hin dammaqne ofittis dhibaadha namarrattis baay'ee dhiibbaa guddaa uuma waldaa keessattis jireenya dhuunfaa keessattis maatii keessa walakkaatti iyyuu namni dammaqaan ta'u taanaan rakkisaadha baay'ee jireenya fooniif hafuuraaf iyyuu dammaqaa ta'e irraa kaasi mee ameen jedhaa ayyaat as qabar kamirgaa dammaqaa ta'e irraa qabii dhiiga olichaan nama simbu kee qabaa dammaqsa raasaatii dammaqaa ta'eedhaane qabaa raasaa dammaqaa ta'eedhaane dhuguman isiniin jedhaan duruma ijoollee maroo taanee jirru ammas ijoolleedhaan kanaa gadi jechuudha yeroo ijoollee taanee jirru namni akka umurii waggaa 12 13 14 amma tokko beektu sochiin hafuuraa keessa kan jiru halkan adaariga habullu iji keenya ifaadhaan nuti fooniyyuu maaliif beektu keessi keenya ifaa waan ta'eedhaaf warri garuu hafuurri isaanii gata ta'an immoo umuriitiin nu hangafu hin kurruufu mooti tuma kurruufanii waa baay'eetu immoo ta'a beektu gaarriba keessa nama simbukkeen qabiitii guddatteen xinnaatii waaqayyo siyaa ooshodhaani maala irra fi yeroo malee waan baay'ee jira jedhaane mee harka ol kaasaa ameen jedhaal takka dabalaati ameen jedhaayyaat qabaa nama simbukkeen guddatteen xinnaatiin jedhaani maala dammaqaa ta'e jedhaane yaa dhuguman isiniin jedha foonumaa nama waldaa keetti warra mugan rakkina wayii qabu warra waldaa keetti foonumaa muganin jedhe rakkina ta'e qabu utuu afurri kee dammaqaa ta'e ekkoo bar maal ta'e beekta iji kee foonillee ifaadha daawit maa jedhe faarsaa boqonnaa 13 lakkoofsa 3 keessatti yaa waaqayyo jedhe hirriba du'a akkan hin rafnetti jakkoo maal godhe jedhe naaf ibsi akkan hin rafnetti hirriba maali hirriba du'a hirribni du'a jalqaba jireenyuma kee booji'a namummaa kee booji'a as qabii harka mirgaa kadhachuuf kaatee kan raftu jilbeeffattee achumatti kan raftu arraa qabee irraa sii keera dhiiga olichaan namoonni tokko tamee gala kutaa nam tokko amma dhugaadha kadhannaan kadhadha arra baqqaal kan ka'ee liidha xirriirra kaawwata xirrii isaa gaafa isheen achi xirri gootee iyyitu ija abbaa keetii ajaamuudhaan dhuguma eenyutu irra kaayi waan ofiimmoo irra kaawwatee rafee yoo immoo tokko immoo akkuma ta'utti gaa xirrii isaa kaasa waan ta'eef ka'ee immoo miti ka'ee booddee immoo jilbeeffatee booddee galanni siif haa ta'u sok yoo isin dhaggeeffatan homtuu hin jiru ammas dhaggeeffatan achi hirriba tumee qomni isaa cabee akka saayitii laa booddee gaafa dammaqu qomni hin jiru olan jedha gaafa gaduu hin danda'u maali waan ta'eedhaaf maal gochuu dhaqa jalqaba hin soba amma kun nama baay'ee irra hin jiru irraa isinii keera maqaa Yesuusee dhuguman isiniin jedha afurri kee dammaqaa taanaan gaafa kadhattu hundaan balbala banamaa samii banamaa ilaalaa an keessumaa kan kadhachuu baay'een jaalladha maaliif beektu halkan mul'ata caalaa otoo kadhattanii waa baay'ee argitu otuma jiggeessanii baname nagaadha dabar tokko bara 2003 baadiyaa keessa deemneetu kadhannaa hadaarii bulleet hundi isaanii abboota nabichaadha isaan keessa daa'imni bara 2003 dhugaan isiniin jedha saayitii 3 faa 2 faa deemnee kadhanna guyyaa mul'ata argeen beekon guyyaa tokko gajjannee kadhanna hadaariireef jalqabna sangoota adii bareedduu miinishees adii taate nama harka isaatiin qabee lafa takka takka qotuun arga garuu hin isaan namni gaaficha har'a gaafarnaa garuu lakkaa mul'ata argaan ture gaaficha iyyuu ameen jedhaa ija kee banee irraa kaase dhiiga olichaan afuura gara hirribaa si geessa si raffisu arraa qabe sirraa dheera dhiiga olichaan mee sagalee waaqayyoo keessa waan siin dhageessan hundi keessan na wajjin ta'a mee na wajjin ta'a hundi keessan namni rafu waan baay'ee sirratti fida sagalee waaqayyoo keessaa hojii ergamootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 7 dhaqaa dubbisaa mukaa tokko jira guyyaa tokko dargaggeessa wayii tokko hirriba gaalata fakkaata ergamaa Phaawulostu mandara tokko keessatti biyya tokkotti wangeela lallabaa ture amma immoo biyya biraa deemuuf qajeeleedha halkan gaaf tokko jedha sanbatatti bari'a guyyaansaa ka qidaamee sagannu jechuudha halkan irbaataa waama mana wayii tokkotti manichi immoo fooqii 3 qaba yookaan afaan har'aatiin abbaa darbii 3ti kootu nyaata nyaadhu yaa ergamaa Phaawulos jedhanii amantoonni manatti waaman ergamaa Phaawulos immoo halkanicha mana namaa dhaqee nyaata nyaachuudhaaf mana darbii 3tti ol ba'e gaafa ol ba'u ergamaa Phaawulos akka borii isaa karaa fagoo waan deemuudhaaf hojii waaqayyoo biyya biraa waan deemuudhaaf ergamaa Phaawulos jedha halkan sana gedha buddeenaaf galateeffachuuf ol ka'etu gedha sagalee waaqayyoo garuu dheeresse lallabee gedha gabaabsee moo dheeresse maal godhe gedha in lallabeedha akka dubbisaa hojii ergamoota 20 boqonnaa 27 irratti dheeressee wal lallabeedhaaf gedha dargaggeessi tokko jira garuu jedha Onxiikiyaa nama jedhamu dargaggeessadha mucaan kun dargaggeessi Onxiikiyaa jedhamu kun otuma ergamaa Phaawulos lallabuu ta'edha inni immoo gedha hulaa balbalaarra taa'ee jira iddoo kam taa'ee jira sabaa
Meeri badhaasa hundi badheessaa eegalan gadee qabaa nama si bukkeen namni dudduuba taa'uu fedhaani namni duuba deemuudhaani waan ta'e qabaa jedhaani jalaa galaa ittima waan ta'e qabaa jedhaani ila ergamaa Phaawulosidha namoonni akka dinqiitti ilaalu hundaaf namoonni Oromaa himaa Waaqayyoof inni tokko ittiin jedhan guyyaa baay'ee nama akkasii dhufeera irraa barachuu moo dhaqeetu maal godhe beektu gaggeessi kun hulaa balbalaa gala taa'ee jedha yookaan achi mana gala taa'e balbala gala ergamaa Phaawulos immoo wangeela dheeressa lallabee jedha ottuma ni lallabeedha muqichi jedha irriba keessa galee jedha wanti kaa'e kun irriba keessa galee booddee jedha ottuma muguedha darbii sadaffaarra maal ta'e jedha asii gadee kufeedha mee yaada darbii sadaffaarra kufuu asii gadee kolaatee madaqee namoonni jedha kufuu isaanii arganii kufuu muqichaa arganii gaafa gadi bu'anii fiiganii gaafa dhaqan du'aasaa lafaa kaasanidha ergamaa Phaawulos garuu jedha fiigicha guddaatiin darbii manaarraa asii gadee bu'ee jedha irratti lafa dha'ee jedha qabee akkas jedhe hin sodaatina lubbuun keessa gara jedheenidha agartanii inni wangeela lallabaa jedha dargaggeessi qixxaa fakkaatu garuu hirriba fudhatee maal godhe beektu ajjeesee oole hirribni baranaa sin ajjeesii maqaa Yesuusin ameen jedhaa hirriba lubbuu kee baay'ee sirraa dha'eera maqaa Yesuusin mee dhibbisime nama kofalchiisa baay'ee mee dhibbisime dargaggeessa rafuu bara kana baay'ee jira waan ta'eef nama sin bukkeen qabaasin immoo akkas jedha hirrafiin dammaqaa ta'eedhaane galgala sanbata guddaatti bari'uu buddeena cabsachuudhaaf walitti qabamnee turre Phaawulos borumtaa isaa adeemuu waan yaadeef dubbii isaa dheeressee hamma halkan walakkaatti namootatti dubbate kutaa mana gubbaa isa nuyi itti walitti qabamnee keessaa ibsaa baay'eetu ture dargaggeessi Ooyxiikoos jedhamu tokko hulaa irra hin taa'a ture Phaawulos ittuma fufee dubbannaan dargaggeessicha hirribni fudhatee sokke dargaggeessi maaltu fudhate sokke mee dhibbadhaa uummanni maaltu fudhate sokke nama sin bukkee jiru qabaati yeroo malee rafiin hin duutaa hidhaatti na yamaadha dhuguman jedha yookaan jireenya kee du'a hidhaane yookaan mana kee du'a hidhaane yookaan hafuura kee du'a hidhaane hirrafiin dammaqaa ta'eedhaane dammaquu kan barbaadu eenyu guyyaarraa halkan maqaadhaan kan si waamu guyyaa immoo faarfannaadhaan kan si haasofsiisu hin barbaadda hafuura Waaqayyoo hafuura akkasii gara keetti waameera si'a sadiyyaatti ani haara'eera hidhaayya kaasa harka mirgaa ani haara'eera hidhaayya ol kaasa harka mirgaa ani haara'eera hidhaayya as qabar ka mirgaa hafuura jiita'ummaa sirraa dha'eeraan jiitaan ta'ii maqaa Yesuusiin ala ameen jedhaayyaat jiitaan ta'ii maqaa Yesuusiin nama si buka qabi jiitaan ta'ii jedhaani maala dammaqaa ta'eedhaani raftuun ta'ii jedhaani dammaqaa ta'eedhaayya as qabar ka mirgaan jedhe irraa sinii ka maqaa Yesuusiin irraa sinii keera namoonni baay'een bara isaanii kan fixe hirribadha hirriba hafuuraa ta'u hirriba foonii allama dhuguma siniin jedhaan nam tokko galgala rafee ganama lamatti ka'a tokko amma jedhe beektu bara kana beektu saayitii 12 rafa yookaan akki immoo kan keessa 2 rafa barii lafaa immoo 3 4 ka'a halkan ka'ee kadhatee miti halkan qo'achaa bulee miti tokko hin jiru motora rafuu barumsitti barfata utuu rafuuti kilaasitti barfata gaafa ka'u saayitiin 5 inta barbara gachii ka'ee immoo qaajjaa akkana maraate fayyaatti maraatiin irraa siikeera as qabar ka mirga irraa siikeera maqaa Yesuusiin dhuguma siniin jedhamee hundi keessan gara kolala foonumaan anna morma hafuura akkasiin ifadha gaafa tibba rimni natti baay'atu nannaa hangar malee isa dhugaati nannaa maaliif jedha foon kee gaafa baay'ee rafuu dhiibbaa guddaa qaba jireenya kee mataa makee irrattu isuma hafuuraan jedhe isa foon iyyuu dhiibbaa guddaa qaba baay'ee gaafa raftan saayitii 3 saayitii 4 saayitii 5 gaafa raftu garuu qulqulluu ishee rafi tokko maani beektu halkan ni rafu waan ta'e wallatti rafa halkan gaafa rafu qaajjaa bulaka hin waraanu na reebaniidha dhaka korbeessa re'ee dhuguma isa dhugaatti namni baay'ee haasaa bula manni kan immoo seera gangalachaa bula waan ta'eef hin rafu waldaa dhufee immoo asitti ameen kenna irraa ariina waan ta'eedhaafi fuula baafachuu barbaada asitti dhufee fuula baafachuu barbaadaan jedhe fuula baafachuu barbaadaan jedhe kanaafidha manatti rafa waan ta'e wallatti rafuu barbaadu mataa dhukkubbiidhaan immoo hin qaajjoo baay'een isaanii manatti beektu miti nama si bukkeen hin qaajjoof ta'a akkamiidhaan maal dhuguman jedha jeeqaa bultamoo riba sirrii raftaa'edhaan maal tokko amma miilla isaa gamaa gamas ta'ee waan biraa ta'ee hinaa isaan xibaara afaan ingiliffa ta'ee amaariffa ta'ee wanta naasum no
Soba mo lugaadha maal? Akkanni nama gibbisiisu immoo haasaan irriba keessaa tokko moondaamsa guyyaa gochaa lafa lafa sii gadee sakkasii rikoordi godhaa gaarii ta'a. Maaliif ragaas hin barbaachisu himachuudhaaf? Irraa sinii keera maqaa Yesuuseen. Tokko amma jiru maqaa namaa waamanii waan gochaa oolan hundumaa haasa'u. Yaa Yesuus waa'ee dhensi karadha waggaa kana keessa. Warra iddoon mallee ooltee dhaqxee gaafa raftu yaa Waaqa isa guyyaa gochaa gechaa oolan lafa lafti galgala kanaa kaasi. Lama si bukkeetiin yeroo raftu kana booddee irra qulqulluu raftaa jedhaan maaloo. Dammaqaa ta'eedhaan. Dhuguma garuu hafuurri kee dammaqaa taanaan foonuma kee gaafa raftullee waan qulqulluu raftee kaata. Sinjee qullee. Nam tokko rafee maka illee fayyaan qabu. Tokko immoo rafee ka'ee booddee akka nama shaaworii galee tura shararraa'edha. Nama waan ta'eedhaaf butuuta baafattee deebita. Hirribni sunumsaa himaa inni dadhabbii baafatanii deebi'uudha. Akkatti amanaani. Dadhabbii baafattee haaroftee deebi'uudha malee waan biraa miti. Guyyaan yerootti dukkanaa malee halkan waan hojjetamu baay'een jira. Jiramoon jiru? Jira. Waan hojjetamu. Guyyaa hojii foon keerra yoo dhoolte halkan immoo hojii afuuraa hojjedhu kadhadhu Waaqayyoon hojii guddaadha. Guyyaa hojii kee fiigda galgaloo afuura kee fiiguu qabda. Yeroo akkasiitti harka mirgaan afuuraan moo'icha harka bitaan immoo jireenya moo'ichaa qabaatta. Afuurri kun si argata irraa kaas. Nan barbaada kan godhu isaa qabu harka isaa mirgaa. Afuura akkasii gara keetti waameera. Gara keetti waameera maqaa Yesuus. Ol kaasaa dammaqaan ta'a irraa kaaseedhaayyaa. Raasa harka mirgaa dammaqaan taa'eedhaayyaa. Afuura namaa maaltu dammaqsa? Mee jecha kana barreessaa. Dammaqaa kan nama godha afuura nama tokko garaa qulqullaa qabaachuudha. Garaa qulqullaa yoo qabaanne afuurri keenya dammaqaa ta'a. Faarsaa 51 kudhanii kaasee amma 11tti dubbisaa. Daawit akkas jedhe yaa Waaqayyo jedhe afuura dhaabbataa garaa qulqullaas naaf uume jedhe Waaqayyoon. Maali garaa qulqullaa afuura dhaabbataas maal godhe jedha naaf uume jedha. Fuula araara kee moo narraan deebisiini jedha. Fuula maal kee? Fuula araara kee narraan deebisiini jedhe Waaqayyoon. Garaa qulqullaa qabaannaan namni afuura dhaabbataa qabaachuu danda'a. Yeroo hundumaa dammaqaa ta'uu danda'a. Garaan namaa murteessaadha jireenya namaadhaaf. Jireenya fooniif haa ta'u afuura kee fidhiyyuu. Bututa afuura maaltu fida beektu? Hirriba afuura maaltu fida? Gaafa yaadi gara namaa xuraa'aa ta'uudha. Dammaquu kan dadhabdu, ka'een kana dhagattee kadhachuu kan dadhabdu, nan ifa dhagattee ifachuu kan dadhabdu, keessa keetii humna kan si dhowwatu afuura xuraa'aan. Gaafa wanti qulqullaa'aan laphee kee guutu waa yaaddee ol gochuu dandeessa. Waa yaaddee ol raawwachuu dandeessa. Egaa kanaaf Daawit maal jedhe? Yaa Waaqayyo afuura qulqullaa'aa yoo kanaachi garaa qulqullaa'aa afuura dhaabbataa immoo naaf uumi naaf kenni jedhe Waaqayyoon. Kadhannaa akkasii kadhate. Namni yoo kana qabaachuudhaa baate jireenya isaa keetti maal ta'a gaafa jettan mucucaataa ta'a dhaabachuu hin danda'u. Waaqayyo sinaa dhaabu ganama kana. Ameen jedhaa gammadaati. Nan dubbisa akkas jedha Faarsaa 51 lakkoofsa 10-11. Garaa qulqullaa'aa naaf uumi yaa Waaqayyo afuura dhaabbatan keessatti haaressi. Fuula kee duraa anan balleessiin afuura keessa qulqulluus ana duraa hin fudhatiin jedha. Kadhannaadha. Isaan irratti yoo jabaattan isa boriidhaan Waaqayyo jabina isinii laata. Isaan irratti yoo dammaqtan isa boriidhaan Waaqayyo aangoo jabinaa isinii laata. Mee hundi keessan gara kudha laal takka. Mee warra wajjin jirtan gara wal qaba kana warra wajjin jirtan la wajjin jirtu. Yoo bara 2016 kanarratti dammaqtee bara 2021 isaa fuuldura kee jiru 22-30-40 fuuldura kee jiru beekuu dandeessa. Yoo har'a garuu saarraa wallaalta saborii beekuu dandeessu afuuraan. Baay'ee keessaniif amma xixinnoo wanti garaagaraa mul'ataa jirtu sinii galaan jirtu. Shumta ammaa kun taateen akka agartaniittu milikinni baay'ee mul'ataa jiram. Bantii waaqaa irratti, galaana irratti, qilleensa irratti namoonni baay'ee amma suuraa kaasanii poostu gochaa jiru. Milikkitoonni akkasii ganaa baay'eetu kana caalaa. Amma argaa jirtu miti wanta baay'ee mul'ataa jira duumessa irratti. Maaliif beektu? Bara dhumaati waan ta'eedhaaf. Bishaan badisaa baay'een ta'aa jira. Roobni ulfaataan roobaa jira. Wanti baay'een ta'aa jira. Beelli baay'een ta'aa jira. Kun milikkita dhammayyuu malee dhuma barichaa miti sagalee Waaqayyo ciniinsuudhaan inni kun. Inni ulfaataan kana dhammayyuu. Kana beekuudhaaf garuu namni isaarraa beekutu irra jiraata. Isaarraa yoo hin beekne isa borii beekuun hin danda'amu.
namni jalqaba gaafa eega saabanatu sabaa isa dhiyoo argamoo saba goon gadursee isa kam argaa dhiyoo irraa jalqaba utuu waan asiruun argiin waan gara si arguun dandeessu har'a waa'ee waaldaa beekuu qabda waa'ee amanaa beekuu qabda guyyaa dhumaatti maaltu ta'a kan jedhu beekuu qabda gaafa argitu haaraan ta'u waan ta'eedhaaf hubannaaf ogummaan kun waaqayyo biraa siniif haa laatamu aska barka mirgaa siniif haa laatamu maqaa Yesuusiin siniif haa laatamu maqaa Yesuusiin egaa kanaaf namni saardhaa beekuudha maal gochuu qabaree dhama uturra gidaata beekutaa kana rabbisaa Mesqeel 36 lakkoofsa 25 waaqayyo saba Israa'eliidhaaf yeroo yaadachuu barbaade waaqayyo akkas jedhe ani jedha bishaan taliilaa sinitti nan facaasa xuraa'ummaaf yakkarraa sinan qulleessa ani kana booddee jedhe waaqayyo hafuura haaraadhaaf waaw garaa haaraa siniifan kenna jedhe waaqayyooti maali hafuura haaraaf garaa haaraa siniin kenna jedhe waaqayyooti ani bishaan jireenyaa yookaan bishaan taliilaa sinittan facaasa xuraa'ummaa keessaniif waaqa tolfamaa keessanirraa isinan miicaa jedhe waaqayyooti sin kana booddee garaa sakka dhagaa jabaatu sin keessaa fuudheen sakka foonii lallaafammoon isin keessa kaa'e jedhe waaqayyo saba kanaa waaqayyo itti deebuu barbaadeera waa gadheen si eebbisa hafuurri si keessaa godaane barii ganama kanaa kaa'e siifaa deebuu dhiiga olichaan asqa barka mirgaa siifaa deebuu dhiiga Yesuuse nama si bukkeen abjuun sirraa godaane sii deebi agiratti dubbadha jedha abjuun sirraa godaane dhaane sii deebi dhaane mee dubbisi Mesqeel 30 lakkoofsa 25 sinimoti 24 irraa kaasa dubbisa achi eegala waan ta'eef ati garuu 25 irraa kaasi dubbisi ani bishaan taliilaa isinitti nan facaasa ani bishaan taliilaa isinitti nan facaasa isin qullooftu ani xuraa'ummaa keessanii fi waaqayyoolii tolfamoo keessan hundumaatti isin nan qulleessa eshi ani garaa haaraa isiniif nan kenna ameen hafuura haaraas isin keessa nan kaa'a ani garaa isaa akka dhagaa sanaa isin keessaa nan baasa eshi garaa isaa akka foonii isiniif nan kenna ani hafuura koo isin keessa nan kaa'a isin akka seerrata kootti akka adeemtaniif wanta qajeelaa ta'es gaarii gootanii akka eegdan isin nan godha namni waaqayyo saba kanaa maal jedhe akkasin seerrata koo eegdan abboommii kootti akkasin deebitan nan godha maal godheen hafuura haaraa garaa haaraa isinii kennan jedhe waaqayyotu sagal qabaa garuu maalan godha jedhe taliila bishaanii sinittan facaasa jedhe waaqayyotu sinittaa faca'u ganama kana maalu ameen jedhaa taliilichi maanni beektu hafuura qulqulluudha namni yoo hafuura qulqulluu of keessaa qabaatee dammaqe malee maal ta'uu hin danda'u seerrata waaqayyo abboommii waaqayyo eeguu hin danda'u maqaa Yesuusiin irra waa jedhan isinii kadhadha sichi kana booddee otoon jaallatiin miilli kee iddoo gaarii oolee siifaa bolo iska barka mirgaa iddoo gaarii oolee siifaa bolo nama sin bukkee jiru qabaaraa isaa hafuura qulqulluu ergaatti dubbatu nanga kagar waan ta'eef lafa warri kun oolaniin ooliin jedhaani maalo lafa warri kaan oolaniin ooliin jedhaani lafa oolmaa kee sirreeffadhu jedhaani xoofoo kee adda baase jedhaani nam tokko harka mirgaa kaasee si'a lama aameen jedha dabale aameen jedha taliilli bishaanii kun gara keettaa faca'u barii ganama kana dhiiga olichaan si qulleessa waan ta'eedhaaf ani garaa haaraa fi hafuura haaraa maalan godha jedhe siniifan kenna garaa haaraa siifaa kennu waaqayyo ganama kana hafuura haaraa siifaa kennu as qabar kamirgaa warra amantan araaba dhiiga Yesuuse dhaabbatamaayidha araarri waaqayyo ganama gara maalin ta'a jedhe Ermiyaas hin haareffama nama haaressa hin haareffama gaafa jedhu ofii of haaressa jechuu miti jireenya namaa keessatti namummaa namaa keessatti nama haaressa jechuudha dhaabbanni maayidha dhaqaa dubbisaa Maatewos 5:8 warri garaa qulqullaa qaban haa gammadaniidha mootummaa waaqayyo kan saaniitiidha warri garaa qaban garaa qulqullaa warri qaban haa gammadaniidha maaliif namoonni yaada garaa isaanii keessa wanti amaan jiru nagaan qabani haala galfiin qaban tasgabbiin qabani amma ganama toon gooftaa kadhadhu konferensii fuuldura kennaaf gooftaan ergaanatti hima yoo magaalaa nan bo'ol kaateen harkaa fudhatte dhugaa waaqayyo akkanaan jedhe ibsaan aamnin kennaaf jedhe waaqayyooti yoo magaalaan kun ol kaateen harkaa fudhatte ibsaan aamnin kennaaf jedhe waaqayyo ameen jedha ayyaat maal harka mirga ol kaasaa moo dabalaati ameen jedha ayyaat isa kan fudhattu kan waldaan fudhattan kan biyyaan fudhattan kan dhuunfaan fudhattani mee fudhadha ameen jedhaati an argeera samii keessaa harkas qaba al takka shaamaa akkas guddatu argeen beeku utubaa kan fakkaatu ofirraa garuu baay'ee kan dhumu baay'ee kan ifu
akka shaama mana keessanii mana keenya ammoo dhumaa kan hin deemne cal jedhee kan ifu utuunni bantii waaqaa keessaa sii gadee bololii eebuu wargeedhaan biyya kanaaf magaalaa kanaaf afuura ifullaa dhadhe waaqayyo ameen gadaayyaat siifaa laatamu ameen gadaayyaat harka mirga ol kaasaa nuu bari'eedhaayyaa jedhaa nuu bari'eedhaayyaa yaa maaliif waaqayyo waan haaraa gochuu barbaadeera namni jireenya isaa keessatti garaa qullaa qabaa kun maal fida dammaqinsa afuuraa fida kati dammaqsa lammaffaa xumureedha baay'ee naasa'u lammaffaa yaada dhaabbataa qabaachuudha afuura namaa dammaqaa kan taasisu tokko garaa qullaa qabaachuu lammaffaa yaada dhaabbataa qabaachuudha yaada dhaabbataa ta'utu irra jiraata yoo dhaabbataa miti ta'e qilleensa wajjin oollee bulla yoo ta'e nagaa tasgabbii qabaachuu hin dandeenyu caaffanni qulqullaan maayidha Hosee raagicha 12 lakkoofsa tokko qaba dubbisaa 1:2 Efreem jedha qilleensa ba'aa biiftuu dhufu wajjin fiigaa oolaidha maal wajjin fiigaa oola qilleensa ba'aa biiftuu dhufu wajjin fiigaa oolaidha inni jedha hin sobaidha humnaan namarratti kaa'aidha kan inni dubbatumaa inni qilleensa wajjin fiigaa oolaan hidhattuu biyya waaqayyoon hin qabnetti michoomeera Israa'el warra waaqayyoon hin beekne warra waaqayyoof hin jiraanne warra dhugaa sagalee waaqayyootti hin michoomne warra Asoorfaa warra Gibxifaa wajjin walii gale waan ta'eef sabni Israa'el seera waaqayyo waan dhiseedhaaf waaqayyo maayidhee waamare jireenya Efreemiin fakkeessee waama lafti oolmaa namaa yaada namaa baay'ee murteessaadha lafa yaadni keessi ooltaati yaadi dhaabbataan immoo fannoo waaqayyoo gala si dhaabutu irra jiraata na dhagaa lafati dhaabbattetti jireenyi kee hiikamuu danda'a lafati dhaabbattetti jireenyi kee hidhamuu danda'a lafti dhaabbata namaa baay'ee murteessaadha namoonni baay'een lafa ulfina waaqayyoof hin taane waan dhaabataniidhaaf jireenyi isaanii galaa dhaabata deemuu hin dandeenye waaqayyo garoodha kan barbaade isa duratti yaada dhaabbataa akkatti qabaatu barbaade waaqayyo maaloo argammadhaa girtaan biikaan harka ol kaasatti aameen gadhaa gammachuu mirkaneessa yaa kanaaf warri yaadni isaanii dhaabbataa hin taane jireenyi isaanii dhaabbataa hin taane maal ta'u gaafa jettan ofii isaaniinis namarrattis ba'aa guddaa ta'u meedha qaadibbisaa sagalee waaqayyo keessa mul'ata boqonnaa 3 lakkoofsa 1 waldaan Sardes jireenya isheedhaaf wanta isheen gootu akka waan jabduutof lakkoofti jiraataa jettee waamti garuu isheen waan du'aa baay'ee of keessaa qabdi jiraataa jettee waamti waaqayyo akkas jedhee waldaa kanaatiin ati jiraataaf hin jetta amma garuu dammaqi dafirri bakee keessaa ka'e ati jiraataaf hin jetta wanta du'e baay'ee of keessaa qabdi garuu du'aadha wanta amma otuun du'iin hafee giriyyuu akkan duuneedhaan maal godhe jedha dafii dammaqiitii warrafa maal godhe jedha oolchuudhaaf ka'eedha waaqayyotu jiraafin jetti garuu maal taayetti duuteetti du'aa keessa dhaabattee maayetti anammayyuu jira gachaa jirti waan ta'eedhaaf namni gira gachuu kan danda'u afurri qulqulluu dhugaa yoo saafii ba'e caalaamayyuu jireenya kan biraa qabaachuudhaan ama'uutu irra jiraata jireenya keessanii kenname bira ga'uudhaaf ga'e ergamaa Phaawulos jireenya keessanii kaa'ame bira ga'uudhaaf yeroo hundumaa maal godhaa jedha dhama'aa jedha ergamaan Phaawulosis Phexrosis dhama'uu hundumaan dhama'aadha dhama'uu qabna gaafa jiraan biyya lafaadha dammaqaa ta'uudhaaf hirriba afuuraaf irraa kaasuudhaaf dammaquun sirra jiraata socho'uun sirra jiraata dhimmuun sirra jiraata yoo ati dhaabatte yoo ati teesse waa baay'ee sirra dhaabata waa baay'ee sirra ta'a yoo sochootee garuu yaada waaqayyo keessa ooltee bulte manni keessa socho'a hojiin keessa socho'a ergaa isinii qaba warri amantan jalqabdaniittu warri amanne immoo jalqabdu guyyaa irraa qabdanii warri jalqabdanii immoo itti fuftu sochii haaraa si abboomeera maqaa Yesuusiin socho'ii waggaa kana keessa dhiiga olichaa ol kaasa harka mirgaa xinnaa guddaan nan socho'a jedhaa si'a lama jedhaa nan socho'a jedhaa nan socho'a jedhaa socho'uun siifaa ta'u dhiiga olichaan socho'uun siifaa ta'u maqaa Yesuusiin minaan bisime mul'ata boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irraa kaasi gara ergamaa waldaa Laodiqeyaatti eeshee ergaa kana isa karaa isaa wanti hundinuu ameen jedhamee dhugaa baatu isa amanamaa isa dhugaadhaaf dhugaa ba'u isa wanti waaqayyo uume hundinuu biraa ka'e sanatu erge jedhi caabe eeshee ergichi ani hojii kee beeka hojii kee keessatti ati bulluqaa yookiinis diilallaa miti bulluqaa yookaan ati maal miti diilallaa miti ati bulluqaa yookiis diilallaa utuu taatee wayya ture ati garuu bu'aadha jechuun waliinsa kan hin beekamnedha diilallaa yookaan bulluqaa waan ati hin ta'iniif akka nama bishaan bu'aa afaan isaa keessaa
tufuutti ani si tufuuffan jira atis ani sooressa geessifadheera wanti ana barbaachisu hin jiru hin jetta ati nama gadadamaa namni boofiin ta'u deegaa jaamaa qullaas ta'uu kee hin beektu ani immoo akka sooromtuuf warqee qullaa ibiddaan ilaalame hin qabdu garuu qabagetti akkati sooromtuudhaaf jedhe garuu gooftaan amma ishee qullaa taatee yeella'uu akka ati yeella'uun kee akka hin mul'annetti qullaa taatee yeella'uun kee akka hin mul'annetti uffata adii ishee arguu akka dandeessuttis qoricha ijatti naqadhu qullaa kee uffata adii ija kee jaameef immoo qoricha maal godhanarraa itti naqadhu ana irraa akka bitattu sin gorsa bakka narraa bitadhu dhe waaqa waldaan kun waa lama qabdi tokko qullaadha lammaffaa jaamaadha sangafa jireenyi ishee immoo waa lama ta'eera fakkeessuudhaaf bulluqxuu miti dhiisuudhaaf immoo maal miti diilallaa miti bu'aadha jireenyi isheen qabdu garuu qullaaf jaamaadha waaqayyo garuu si waamaa jedheen ati garuu of jajjabtuulummaa qabda sooromeera fiingetta har'a garuu waa mikkan sii godha jedheen qullaan kee bakkeetti ba'e kan leeyyaanidhaaf wayyaa adii koottu siin kennaa jedheen jakee jaayee himoo qorikka siin kennaa jedheen na dhagaa iji maaliif barbaachisa gaafa gettanii jaamummaa keessa darbanii ifa ilaaluudhaafidha namni ilaalu immoo hirrifatu namni ilaalu immoo hin na'u namni ilaalu immoo karaan gadhiisu jedheen si eebbisa bara kana keessa barri kun bara hamaadha har'aa qabeeji kee jaamaan haayifu har'aa qabee dhiiga olichaadhaan amma kakaleessa engaddaa raajiintina jechuun ni nafa haafuus maqaa yesuusiin maaliif fedha baay'eenoo afuuraan dubbanna jedhu afuurichoon lama maal gootare kana manna ija kee banuu wayyuu waaqayyo hin wayyuu as qabarka mirgaa warra amantan baneera fuudhin harkaa baneera warra bahadiyaa laboo sayyadiyaa namaa as qabarka mirgaa akkamiisa akkati bartuudhaaf sangafa ija kee baneera dhiiga olichaan baneera as qabarka mirgaa jireenya irratti gaa'ila irratti hojii hafuuraa irratti har'a qabee ija kee baneera si'a sadiyyaati naaba nama jedhaayyaa jedhaa naaba nama jedhaa as qabee abbi har'a qabee iji kee banama sagalee qaban iyyaa maraadhaa ameen jedhaayyaa aaba namarraa qabee iji kee as qabarka mirgaa aaba namarraa kaasee aaba namarraa kaasee naaba nama kan jedhu si'a lama ameenaan dabale ameenaan nama si muka qabaatu jaamaan ta'in jedhaani raasi qabi jaamaan ta'in jedhaani raagi sobaa jedhaani ergaa seexanaa jedhaani karaa jireenyaa jedhaani siifaa ifu jedhaani si wallaalchisinarraa qabee siifaa ifu dhiigolichaan eenyu kan narkaa fudhatu san hojjedhuuf innatti maagira waaqayyotu nama baay'ee agartuu isaanii badan deebisadha waaqayyoot agartuu ganamaa abjuu ganamaa ergaa ganamaa mul'ata ganamaa eufaa deebuu siifaa deebi'u tokkon harkaa fuudhee ameenaa jedhabe eebaboos handaa yaalalaboos baneera ija kee irraa kaase as qabarka mirgaa hin amantaa namnamma gara koo ilaaltu ija kee baneera dha yesus baneera dhiigolichaan nan ilaala kana booddee kan jedhu ameenaa jedhatu dabale ameenaa si'a sadii iyyaati ofii wallaalu jedhaayya argeen jiraadha jedhaa ofii wallaalu jedhaayya argeen jiraadha jedhaa ulfaa dhabba nama 90 ija isaaniin banadhe waaqayyoot ija isaaniin banaadhe waaqayyoot afuurri ija kee banu waaqarraa si argatu ganama kan na harkaan fuutu abbeen harkaan fuutu ija kee baneera xomqaa irratti raagii sobduu irratti ergamaa dukkanaa irratti digimtii irratti ameen jedhe utaanii baneera utaanii ameen jedheeyya eebbanameera jedhaayya as qabarka mirgaa har'aa qabdee gaafa ciiftu samii banamaa gaafa deemtu daandii kee akkati ilaaltuudhaaf ija kee dhiiga qaraanii warra miiceera si'a sadii iyyaati yaa waaqayyo ija koo baneedhaayya jedhe amantiidhaan yaa waaqayyo jedhaayya akkan hin kumneedhaaf ija koo baneedha hin barbaadda iji kee amanamarraa kaase maaloo si dhabarka kee lamaansa nama manatsarii namaa hir'u argaa jira
داوتي إجانا ما هراجرا أو بارا هدينا موسى على بديا أبجون سيركا بدي سيري بيا مولان سيركا بدي سيري بيا أمني كنا بدي سيري بيا أمني وانجيلا سيري بيا أفوري راجوم ما سيركتا أمني واقع يباس يقول بابا نقول بابا كان جرو أمير تبلا ميجنا بانيرا 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 والكاسر ككيلا مانسا كيلا بدو من لكيدان دعوت سنياتي راجين صبا مالي أمينينغ توابه سوقت سيوراني نيبو سيد أنا إنو من أنتين سيوراني وراني مالي ورانا مين وراني مالي ورانا مين إنو كان أمينغ وراني وراني اللي كي ورانا مين اللي كي ورانا مين فيا كي ورانا مين مني كي ورانا مين ورانو دندي